Qoy tokkummaa jira natti fakkaata suurichi yuna bira qoy backgrounding godha. Suuraan kamtu? Inni sinkiis wal gootan kun al tokko suuraan isin kaase tokko viidiyoo kaam viidiyoo dabar. Mee qoy fidika kijibni maa barbaachise ree soba maa barbaachise isa tijaartii namaa dhungattuun baasa wallahi suuraan fidaan bar isa tijaartii namaa warra namaa dhungattani man immoo hay hiriyaa gantuu soba namarra kaa'u akkanaan argineen sini galee dhuguma viidiyoon inni waraabe seenaa viidiyoon of waraabaa irra maastikaa nyaataa si galee bilbilatti akkas jedheen deebi'e si galee bilbilatti akkachi jedheen viidiyoo waraabaa ture akka maastikaa nyaataa yaadadhe maastikaa afaanii baasee deebi'e nama dhungatte malee naan jedhee halkan iyya irriba malee na bulchee jechuudha viidiyoon waraabe nama dhunganne garuu kaameraatti akkas jedhee as deebi'e achuma maastikaa afaanii baase. Mee tokkummaa. Yeroo sana eenyutu jira. Anaafisaaf nama tokko wayii jira namni tokko sun immoo riyaasaati isatti ijaasaa buufate. Okay namni tokko hin jiru sun dhiira moo durba? Ijoollee isaaf iskiriinaa godhaa gaa'es. Dhalaati. Durba. Seenaa. Durbadha qorataati jaartii qorataati bar. An qorataan jaartii akka inni qabu beektaa akka inni jaartii isaa. Mee suuraa yookaan viidiyoo naa baaseetis qorataa. Amma jaartii fakkeenyaaf kana keessan jedhu quraana fidee akka kakatu anis quraana fideen kakadha akka yoonni nama hin dhunganne jedhee kakate yoonni maastikaa quraana miti obboleessa kiyya dhaga'i quraana miti yoo feete ijoollee isaaf iskiriin godhaa. Tabbas kan seera na shakki ta'a. Si shakkee malee akka qallaanii si shakkee tokko akka malee si shakkee. Maal akkamitti shakki ta'a nama qulqulluu nama nagaadha bar. Bar amma koo dikkaa quraana fidee akka katu quraana fideen kakadhaa jechaa jira. Qorataa amma taasaatti dhaga'i nama jaalalee kudha torba jala jaludha. Ichiitiin baasaa haasaa nama torba quraana fidanis quraana fidee akka katu yoonni maastikaa shamarran dhunganne jedhee kakate. Anis nan kakadha. Uyattiin qullaa jirtaa waliin kaka hin jedhamu jettii sanaan. Animoo. Qullaa wayii jirta fakkaata waliin kaka hin tiiktookii warri hin nutti kennaa qullaan kelle giroo nu jalaa gubata. Waliin kaka hin. Qullaan jiru antee kunoo harkilleen dheeraadha maal taate. No waliin kaka hin tiiktookii nu adaba dhugaa waan qullaa turte fakkaata. Akka tolkaatuuf bar baltaazarii barkiyyaan baltaazarii rooza. Qorataa nama na ciibsee dhagayi. Gaayyaa mana irra fungan lakkisee ba'e jechuudha. Dhalaa kudha torba jala jan dhuguma bilbilli koo danuu garuu ani bilbilan fayyadamu danuudha bilbilli garuu fayyadamu hunda isaan siigalee dhuguma hidhee achitti bilbila sana qofa dhugaa jedhe. Nama akkamitti amanuudha wallaahi billaahi seena. Akka gootu bomboliinoo see kudhanii abaaboo see kudhanii faamilii akka gootu shikkii hunda isaa akkasitti baasiiti iskiriinii keerra waan jiru natti argisiisi akka kanatti. Ani iskiriinii irratti waan hidhadhu seenaan hin gowwoomti moo maal taate ati? Hin tursiisin amma fideerraa buusuuf ilaale. Kunoo. Angirrigirri hin beeku yaa rabbi namarratti hin dawwalchisee na agarsiisaa jiru. Soba barin jijjiiree dhufe meeqoo hin ilaalla. Wallaahi warabbal kaabaa jijjiiruu miti biran baane. Yoo inni telefoona 5 hin finne soba jijjiiree dhufe telefoonni 5 dhufuu qaba. Telefoona 6 qaba tokko sanitti hin jiru. Ilaareef jijjiiree kaala. Wallaahi billaahi hin jijjiirre. Telefoona sadii. Garaasaa keessaa tokko bani kan garaasaa keessaa bani. Gaalaarii nan bane. Gaalaarii keessa miti iskiriinii irra naan jettee bar qorataa. Awwa guru abaaratu gurba wal nyaachisu akkamitti Facebookidha wallahi Facebookidha wallahi Facebookidha warabbal kaaba Facebookidha ittida isi amma bisi baase Facebookidha warabbal kaaba Facebookidha maal taatan ittida isi harka akkana godhaa jirtan sana way masanjara keessa jira kaasiin immoo salphannee raawo ay qorata hojii yaad faamilii taftaa godha seenaan siimeeran ilaal allammata keessan galu mucayyoon dheengadda dhufte sun isiidhuma amma sana iskiriiniin bilbila kiyyaa kana kunoo daqiiqa kun iPhoneidha waan ta'eef daqiiqa mucattiin gaafa sana isin bukkee turte mucattii sana naaman isiidha
kunoo ilaal kunoo iskiriiniin bilbila kiyyaa kanuma wanta addaa tokko hin jiru kunoo. Ambar kan na dhibe suuraan si jalqaba gaalaarii isaa jalqaba irratee si bar callistee. Aboo gaalaarii miti dubbiin balleessin gaa feesbuukiidha kunoo. Okay, godhi mee viidiyoo. Seenaati waa yaadila. Seenaati. Isi hundaa'u kasi gadhadhaamsi hundaa'u bakka takka bani jedhiin. Ila viidiyoo chatti gadi dhayi. Seenaati waan baay'ee kunoo gadhee kanaa ol maal bira jiruusi. Laayibii dabar kun laayibii dha neetworkiin irra hin jiru waayifaan irra hin jiru dhaabbateera. Eddeen itti qabe qorata kan bareeda si qorata. Neetworkii qabe. Akan bareeda si eddeen itti qabe sun. Nan sawwaraa qo. Seena awwaalin sitti mu dhugaa sitti nimu. La dhugaa waan sitti me soba sitti nimu. Iskiriinii bilbila kiyyaa keessa gaa seenas keessatti iskiriinii bilbila kiyyaa irra maaltu jira? Anumatu jira. No bilbila lama tafe maaleesh. Chaarjii cufate inni kaan asin jiru chaarjii cufate inni kaan tokko ittiin isinii haasaa jira kaa. Waa shakki. Seena waa shakki. Tokkoon isinii nan dubbataa jira ka maal taate? Takkuu qofa moo qorataa? Mee seena ati utuu si ta'e fakkeenyaaf an amma bakka kee bu'ee jaalallee kootti dawwalee yeroon ilaalu yeroonni shamaraan akkana onnee libbii walii kennee jalqabarra taa'u natti dhufu dhugaa dubbachuufi kunumti qulfii. Utuu sareen gurra fayyaa bukookoo dhuddee jetteedhaan qaallittiin. Ani ila amma akkamittiin irra gahaa jira beektaa qorataa? Jalqaba intalli kun gaafa isheen suudii dhufuuf jettu anatu simataa jedhe. In simattu jedhe dhaqee simatee dhagaye gaafa jennu maal jettaa wal dhungatanii maal jettee dubbattee inama duyyuu jedhee turre. Amma immoo isa onnee jarri walitti kennanii wal dhungatan sana arge kana caalaa maali nama narree? Argite? Seenan talli dhiisi ijoollee kan maatiidhaan talli. Isa guddaa moo baruufi? Dandee maatiidha hojii jedhanii wal dhungachuu maaltu fide? Inni dhungadhe isii miti inni dhungadhe seena isii miti inni dhungatame silaafi. No inni isa ji'a lama duraatiin salatti hime mucayyoo sabboontuu arsii mosuma yaa arsii jettuudha walirratti hidhame malee. Kaayitii seenaa waliin dhunganneeti. Walirratti hidhamne maaleesh I am sorry. Ataasa qorataa amantaati naartaan itti seenaan. Seenaa dubbii dhugaa manuu fi quraana fidee akka kakatu maasteekaadhaan shamaran dhunganne isa jedhu sana yoon ni kakate an dhuguma qorataa miti yoon viidiyoo isaa akkan ta'ee yuutuubii keessa seeni akkatti gaalaarii keessa waa wallaahi kakadhu haasaa nama sobduuti. No, dhugaa kee baafadhu tokkee dhugaa kee baafadhu la. Ingoone taanaan kakadhu maal? Inni san nama dhunganne jedhee akka kakatu quraana qabee quraana fidee akka kakatu duran nama dhunganne jedhee. Seenaa. Ati kakadhuuti na kakatu. Ati jalqaba kakadhuuti. Nin soba haasaa sobduutiin kakadhaan akka bitaa isaa nama sobduutiin kakadhu naan jette. Seenaa waan baay'een dhoksaayira IB dha waan baay'ee dhoksaayira waan baay'een dhoksaayira. Dhugaa dubbachuu waan baay'een dhoksaayira. Isa jarri wajjin shaaworii galan yoo barbaachisaa ta'e viidiyoo isaanii fidaa. Bageetaa bas aboyaa kiyyaan ijoo waan hundani min qabduma dhugaa ta'e ati hambifataa himi malee utuu wama dhugaa wayii ta'e. Innan xixiqqoo akkanaa himu amanii antittiin haaruu isa maal godhe naman jedhe taafis isa maal godhe naman. Dhungatteetta moo dhunganne amanii. Lakkiin booydiin koo. Idi aboo wallahi maal taate tan namoota tokko dhungachuu miti ashamiyyuu hin jenne bar. Laa ilaaha illallah. Seera dhaggeeffata. Gaafa fidi ragaa fidi. Ragaa fidi. Dhaggeeffata. Ragaa fidi. Ragaa fidi. Lamman keessanii yuuka kadhaa gaafa sana nama hin dhunganne jedhiitii qorataa. Akka katume beeka warra namaa isaa warra namaa jedhan nama warra namni kaarraa qabu dhaggeeffadhu seena hin iyyin warra namni ilmoo irraa qabu jedha isaa akka nama nagaa ta'e asitti na arrabsaa dhufee icciitiima ofii warra namaa warra ilmoo qabdu abbaa warraa jala jirtu janajjana sirriidhaa kun anu kan asiisa saree bar. Annan jara malee wajjin shaaworiin galle habiibi maastekaa wajjiniin hin dhungu namni akkamitti maastekaa naa kenne tokkee jennaani dhaggeeffadhu seenaa tokkee maastekaa naa kennii jennaani achumaan
maastikaatti baaseetti darbachuu ka'ee qoy Gantuu qola seeraa dhabboodhaan booda kana agamti. Ijji koo lamuusii afaan argama. keewwatee ka'ee lal seenaa afaan keewwatee ka'ee akkas walitti jedhan aniin koo miskiinni gama taa'in cuucuma ija isaanii keessa laala beektaa akkanatti jedhe waa tokko biraan qabu an bar miskiina bar walitti jedhanii qixxee walirraa fudhatanii jiraachuun akkas jedhaas deebi'anii hin nyaataa yeroo bar. Seena kijiba guddaa kijiba daangaa rabbii darbe kun seena hin soba hojii koo miti kun sobduudha namni kun hafuuftuu jedhee Dooktor eenyuun Dooktor Gammachuun soba guddaa kun soba daadha waan baay'een dubbadhu ragaadhaan hin viidiyoo wajjin si agarsiisa yoo na barbaaddate keessaan haayinaan jedhe yoo nan akkan ta'e viidiyoo isaa baasise. Amma kunoo ammaan haayis silkii tokko. Seena lubbuu siin jechuuf si dhungachuuf achi natti haa hin jedhi wallaahi sin qaba booddee. Ila waan inni jedhu argitee seena. Hiyyaan nama kabajaa miti. Tokkummaani naa kakatu malee tasumayyuu an kan qorataa nan galchu kan qorataa nan galchu ati naa kakattu malee si nama normaal deddeebisu. Hayyee maal jedhee si kakadhu. Kakadhu quraana qabadhuuti an gaafa ni jechaaru kana dhalaa tokko wajjin waliin argine dhungachuu miti inde. Quraana qabee kakatu quraana fidue hin amanu bar. Eessa dhaqenni fidee. Subhanallah. Argitee seena. Egaa tokkummaati an tasuma nama nu maal jettu jamaa. Tokkummaan isa durii miti dhiisati. Dhugaa dubbachuuf awwaayifan siin jedhe. Dhugaa dubbachuuf obbolummaa makee jabeeffadhu jaalladhu akka obbolummaatti. Sii galee. Ani ko amman an jaalalan isa jaalladhu bar namni hin beekumti namni tokkoyyuu hin beekumti garuu baruun barbaada maaliifi tokkummaan kiyya akka inni nama co'aa ta'e ittiin beeka malee akka inni durba ol jedhee ilaalutti miti an kan hin beeku wanta ati dhatti maa jirtu immoo anaaf wanta haaraadha baay'ee na rifachiise si galee baay'ee nama rifachiise kun tokkummaani unkaanii qaamaan hin miliqxee hojii kee jechuudha. Miliqxee miti hojii kee. As jala taa'e waan ati barbaadde sii kennaani minnaan jedha bar. Argitee as jala taa'e. Qaamaan akkas gochuu miti miidiyaadhuma irratti yookaan ni naasaa. Amma garuu si amanee jiru akkamitti si amane beektaa qorata galatoon bilfaadhu akkamitti si amane beektaa inni nu jalaa miliquu isaati. Kakadhu jennaan inni miliqee nana manee galatoomii ulfaadhu kana caalaa wanti tokkoyyuu hin jiru. Galatarraa fi wanta biraa wantan jedhu an dubbii ragaa hin qabne sittiin dubbadhu lallaggeeffadhu. Tokko yeroo jarri wajjin shaaworii seenanu an maksalaaraan akkasitti huccuu jaraa suuraa kaaseera. Huccuu jaraa yeroo jarri wajjin shaaworii seenanu suuraa qofa miti. Viidiyoo sagalee jarrachi dudubbatanu viidiyoo sagalee achi roomaantikii wal agarsiisan wayi jira bar. Sagalee qofa garuu kaasuu hin danda'u waan ta'eef. Huccuu jaraa immoo kaafadheera. Gara biraa yoo inni maastikaadhaan hin dhunganne yookaan akkuma nama dhungateeti walitti jedhanii maastikaa akkas viidiyoo sanan fidasa maastikaa immoo qabatamatti. Sitti isa qabatamaa isa maastikaa sana viidiyoo sanan fida dhugaa dubbachuuf. Isiirra immoo garuu waan hankaanaan dhoksa abbaa taate. Isa jarri wal dhungatan nan fida eenyummaa siin mul'isu. Mul'isi malee maal kan isaas baaste miti ba'eera waan ta'eef mul'isi rakkina hin qabu. Nutis hin barraa bakka kanaan booda bareedduudha. La ilaha illallah. Dhugaa dubbachuuf mucaan hin danda'amu bar. Wallaahi jaanatu siin jedhe bar. Miskiina fakkaata bar. Ambar ila dhaggeeffadhu seena. Gaafa nasii dhaqu. Mana jiru beektaa waliin mana jiru. Bakki jarri wajjiniin bulanii hin beekama miti bakki namni bule gaa hin beekama bar. Kilaasii sana keessaa kilaasii jarri bulan sana keessa. Wanti dhibeen jiru beektaa burcuqoo caccabaa kanatu jira. Waa dhudhugan natti fakkaata beektaa waa didiimaa kanatu jira lafa. Waa dhudhugan natti fakkaata bar. Achuma shakkeewwan dhiise beektaa. Shakkeewwan dhiisee tan
gaafa jalqaba wajjin bulanii ka'anii namni wal biratti nun argin jedhanii wal deemsisan akka waan isiin haaraatti dhufteetti wal deemsisanii ka'anii wal waaman lamii jechuudha. Siigalee maal keeti jennaan obboleettii kootii akka obboleettiittan simadhee walittiin siqnu akkas naan jedhe beektaa. Gaafa irraa siqee gama taa'u immoo maastekaan akkamitti maastekaan afaaniin namaa kennamu akkamitti shaaworii wajjin seenamu haraam dhugaa dubbachuuf hin ta'u. Maaf immoo miliqa erga dhugaa ta'e maaf hin kakatu taa'e erga soba ta'e maaf hin kakatu quraana qabee taa'e. Kanatti namane baranis kanatti namane kanarratti namane. Walumaa gala keessaan hayi jedhi wanta si dhaggeeffachiisu jira sagalee wayi. Amman hayi siin jedha. Meeshaan jira. Yoo obsa qabaatte sanu dhugaa dubbachuuf viidiyoochi miira keessa nama galcha sii galee anayyuu baay'ee aaraa ture. Wanti akkanatti aarsina dubbachiisu tokko maal beektaan? Namni si bira taa'e akkamitti miira keessiif hin beekne akkamitti fuula kee dura taa'e keessa nama godhame rabbii fedhe. Miikanuma utuu siiti shamarran tokko fakkeenyaaf mana ofiitti si waamtee. Ishee gaafii tokko si gaafadha. Atoo soddaadha jettee soddaa kooti intalattiin musliimaan fira kooti jettee gaafa inni chiikii fidatee mana keessatti kiis godhu miira akkamiitu sitti dhagahame maaliif calliste? Qoy. Qoy waan inni jedhe backgroundii godhadha. Argite amma dubbii dhugaa amanta jechuudha. Dubbii dhugaa amma amanta. La ilaa. Waa afaanii baate qoy. Waa dingata afaanii baate qoy. Qoy seenaa. Hin mul'ataa laata? Hin mul'ataa? Mee? Hiriyaadha jedheen si biratti waan fedhe raawwadhee salphadhee. Argite? Ana mitii sobduun. Ana namantu mitii seenaa. Wayyoo. Ana namantu mitii. Sii galee kana jechuun walumaa gala fayyaasa waan sitti soba sitti himuu fudhadhu. Hiriyaadha jedheen si biratti waan hin fedhe raawwadhee salphadhee jedhama barreeffamichi. Yoo kun amma si mul'ata fuula koo duratti asirratti dubbisi. Kunoo dubbiseen jira bar. Akkasi. Si walumaa gala an dubbisa waa dubbatan. Akka malee natti dhagahame akka malee. Amma na amantee. Ani iyyuu jira bar dhugaa dubbachuuf kan na bira taa'ame maali bo'u namni xiqqoo si kabaja qaba bar akkamitti namni si bira taa'e wal lungatame miiran qabu see moo maali mi rabbii fedhe ankun miskiinni kun isaa bakka biraa teessee guggubattu tokkummaan kophaa jira iida kophaa baasaa jira yoona kophaa jira jettee utuun bira hiraadhee zanaafataa wajjin jedhee baasee jettee guggubatti siin bakka biraa jirtu tokko jedhe. Ani isa bira taa'ee ija keessa laala miira koo naan hubanne sii galee dhiira mucaan kun dhiira wayititti dhagaaman jenne bar sii galee akkan hiriyaa dheedhee waan inni jedhu asitti immoo waan inni jedhu argitee maal jedhaa rabeettaa na jalatti dhiisi haa jedhu isa haa jedhu.